Hargeti rohne kami sambil berlalu orang dene kanafi ya lagi semua bi kafi lama puranne kota kafi sekali dewi ni dewi aja sudah darga go kanafi na kafi kawaya. Kafi dia abuli habasha yang abadunu alaba ko abadunu abuli oromo mo yang abadunu mari palapa boleh makawar bandesu jerial na betul ko bani kayu jeragan mambo bijaju abuli oromo mari pakada kada tani kapso ke nanti kubutau waina naba kun hika saru bayam berban betul di bawah kami sedang kawan ni bola bojor jadi mungkin jadi sudah kami sedang di sama namanya juga bahasa lale teman terlebih sambil abodi fi sebab orang yang seorang orang muda dengan kita yang bekerja kami isani kena kami sedang kawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika mawon di fagorawan de ya da kamu bika kene kunke kene de umata yole ko garan de ika mana tarawatan saka de odara durse rabe bikal na no nuhi duran bakabaye ta emale sunuka wanguta rabe no ko na do batare dole sini jabalane don sini nagala ko fatu de dalamo abal ni jabal rabbi ga do fatu ni untuk ini lamma para oromo dualu wala tamne namo sanje ko wala bito ko kam amal tiri le wala bika ko sai le wala bika dalaga ini dalaga rapo na kasya amma mamo ko mi bana papa ana kama gara kaitalu walgay atakan dardi kisatu namone haro dia kena la bakadari juru sari laki sari bang sari laki sari wala amma wajibu sawani kasilatuman Rebu gumana dengan gapi, kalau kita kira ni gapi, ko आप gapi itu, silajar wali gapi itu, asku balik, yud kasih dari wali basari ontan, wali kunna balik, yang misalkan muda wali seperti basari, kopi balik itu satu bulan, jabata galatuma itu gua nulis wali itu apa, kaitaru, obojuan ini, dari OML wali makan itu, orang pakai digame Rako siasa, usawada bukan makan wandra tu kami, semua ada yang berwandra. Har sebab ini lah pakai orang mau ini, itu orang mau seperti itu tadi. Apa lagi itu orang mau seperti itu kerja kerana apa ini seperti hak orang kata, jangan kita kisah sahabat ini, namni uang gari nak makai, gak tahu dah apa, segala sesuatu apa. Uang jadi, namni wasari. Arge gamman yo bille gamman jara namni ya tabarida arge gamman jannat alle sire ya tabarida sayo gamman jara namni ulama ya arge gamman nabi muhammad le ko gamman jara namni intara fikra ta arge te bude gamman shurale ni jannat alle ko gamman jara oda o emeni sababa johari te wani wali jittan hundiru kami yundil gagal santai ujite kesatu johar amma akawan obliyan isa obliyan rumah atau akawan obliyan gal hawlindan ganda ganda kes kawate information jurhunda magala oromia tanide baye lage Facebook isa atarale nama kumani bahuri ahutariya ibasani didiyan sanato sena oromo kesa didiyan Jangan lupa juga. Nanti kalau kita mana, orang ini kita jazirah di sini juga berikan mana. Jadi soalnya kita perlu lupa juga. Sangat mama. Karena kamu, istri kita tu di mana berada. Waman buku apa? Jadi ada dia dokter itu di mana. Dan nanti kita tayar orang berani. Warga berani. Tayar sini. Tayar sini kita berani. Kita berani berjalan.
ayyaara itti kaasan akkana yoo godhanii as tuqan ayyaarri hin deemaa yoo as tuqan ammoo ol ka'aa jecha qophaa waan biraan gala yoo as tuqe duratti deema yoo achi tuqe ol kaasa illi akkamitti gadi deebisaa kitaabni lamattas akkas jedhaan akkamitti gadi deebisa qabsoon keenya warri qabsoo gochaa turree fi warri dhumnellee kitaaba ittiin kaafnuu fi kitaaba deemsifnuun hubanne malee qabsoo keenya ta'ee gasi gadi deebifnee biyya teenyatti dhaabnu hin dubbifne natti fakkaata. Amma kitaaba san sababa yoo ta'u kan dhaabne natti fakkaata. Kanaaf amma qabsoon galuu qabu. Ala keessaa waa tokko illee qabu. Andugaa dubbachuudhaaf obboleettii xiyyaata qabsoo keessatti mata duree inni as keessa jirti. Dhukkubbii guddaa dubbatti waan baay'ee garaa nama nyaata. Isinitti dheeraadhaaf malee siraatii sirratti dhommaa tokko isin dabala. Kana kana gochuu qabaasaa miidha isintu miidhamee dhiitee namni koraasan. Nama koraasan qofatu waan koree sammee qabatee jiru kan beeku. Ni malooyi isinitti hin dhagahamin. Dhukkuba keessa jiru akkasitti dubbisu. Namni mala namni kun tokkoomis. Kana waan ta'eef OMN gargaaru qofaadha. Ani kan hagiree ijoollee kana yaamee dhiiroo marii waa'ee biyyaa kana dubbannu caalbaasiin kun hin dhasanii gahaadha. OMN gargaaru gahaadha dhiiroo nu gaggabaa ta'an kafa gaazabaa nuti. Kanaaf ani haga ammaatitti xaafii kan isa gaafadhu akka yaadaatti gaarii keessatti dhiyeessu tokko hawaasni keenya dhumaa jira. Hawaasa kana bira dhaabbannee gargaaruudhaaf akkaataa nama nuti deemu kun gahaadha. Wanti qabatamaan nuti qabannee ammarraa walgahii kanarraa galluufi haga biyya Awurooppaa dhufte Firaankoort, Osloo, London, Manchester irraa gootota jirtu kana hawaasni Oromoo maal lafa keenya waan sirnaa tokko ka dhaabbataa tokko faamilii dhibba lamaa ol dhibba sadi ka dhageenya walitti daree butee ka achitti gubataa jiruu fi waaddalee awwaalaa jiru ilaa keessatti tokko lamaa miti haa ta'u miti nuti ofirra waa keenyee namni faamilii namni qabne jiru biyya keessa ni beekna eessarraa akka namni waa ta'e eessarraa akka eegale akkamitti dhaabbataa kan OMN qofa dalagu namni tokko reefu ta'e feesbuukiin Johaab gadhiisu jiru dhugaa sin jira akka jira BBC yoo ta'u tokko tokko dhabu ani keessatti nama Johaab hin baraane ani seetti namni nama hin baraane jiraachuun ni jiraata amma maaliif irra deemate dhiibbaa biraa kun baay'ee nama ta'e asitti baasee nama kiyya waan ta'eef Oromummaa waan akka Oromoo ta'e haasa'uu qaba waan isaa jabina isaa qabu isaa hundi keellee akkasumatti fakkaata amma yoo isin bira ba'e kunnaa amataa kunnaa baadiyyaa akkasuma kun beekama qabsoo dhabu. Garuu wanti amma godhuun jiru kun akkamitti akka ta'e waan qabaachuu qaba. Akkamitti hawaasa kana kan inni irraa du'e, kan dhirsi irraa du'e, kan niitiin irraa du'e, kan haadha irraa du'e nuti warri kun bira dhaabbannu akkuma wabooree waaqatti dhaabbatanitti kun wabo akkamitti gargaara waan qabatamaa tokko ijaaramnee dhaabbata ijaaru mallaqa ofirra keenyee haala qabsoon kun itti fidutti akkuma OMN gargaaru kanatti wanni tokko yoo lafa kaa'ame jira tokko kun. Kaitangu qabsaa'onni keenya hangafoota qabsoonni manguddoon hayyoonni hooggantoonni bakka adda addaa keessa jiran hanga ammaatitti sochiin isaan godhan dubbisuuf jiru jecha OMN dabalatee wali wal quunnamtanii yaada isaanii walitti deebi'ee maaltu jiru lama inni sadaffaa qabsoon kun yoo humna ga'u ta'e amaaruma qabachuuf deemu moo akkuma Tigree boo'ee dhugaa walitti galee Tigree qabattee yookaan sadii irraa qabachuuf deemu moo maal abdii qabna osoo iluu irraa qabu ta'e abdii maal qabnaatti fakkaata galatooma. Qonna dura waan kan gadi gargaaruu keessaniif galatoomaa jira. Bakka taa'uun teessan irraa irratti malee taa'uun guddaa sana jiru kasii waliin si akka jechuun rakkoo. Taa'uun masarii bakka si haa suraniin ka gaariilee gaarii tokkaa deemne darasii achi gaafate lolli agaasiin pura bantu lolli isaa labsanii dhaaba lolli waan jetteen agaasii miti magaasii illee hundee jettee dura dhaabatte Oromoon bakka dhaabuu bira darbee beektu dura akkas jennee taatan amma goonee agarsiisu jirra waraana sochii kun eegalee torbaan lamaanitti waraana labsina yeroo sadii injifannoodhaan goolonni jedhanii firaayiin geeraranii yeroo sadee yoo ta'uu isaanii manni sochii isaa gara guddisaa deemee irraa karaa
lolli agaazii bas wanni ni guyyoo. Jechuun wayyaan beeka waliin jennee akkuma waajjiraatiin kophaa waraana guddaa agarsiin qabu waraanni siin qabu kun iddoo tokkummaa guddaa. Tasee san keessaa Oromiyaa akkuma shantaa seensisne. Kaayoon jiru waraana isii agaaziin akka Oromiyaa seenu tarsiimuma Oromoon gaafadheessaa jiru. Diina fagootti miti kadhooftu diinni sibira gahuu qaba safara keessa seenu qaba. Kanaaf waraana wayyaanee golee Oromiyaa hunda keessa akka seenu akkaatuma tarsiimoon lafa kaayamee boo'ima Oromoon tolcheen sujuudumaan dhufee jira. Maaliif gaafa ganda garaana aanaan seenu hin geenye kuwaasee dhoofallee ammallee tuttuqee seensisne. Hoggaan ishiin seentee qubatte booda waan gaafasuu waliin irraa jechuudha. Kanaaf agaasiin fi warri isaan duuba taa'ee qawwee itti kennuuf makiina guddaa itti kennuuf yoo dhufan uummanni Oromoo dhugaa fiideeffachuudhaaf mirgasii fiideeffachuudhaaf durannoo qaba. Kanaachi Oromoon walumaa dhumaan jirtu kanaachi. Kanaaf wanni gama lolaa sanii dhiisii kana ol deemu kan taane wanni jedhu humna isii Oromiyaa keessa facaasaa achuma shakkisuudhaaf beekamu waan nama shakkisuu miti kunoota kan shakkisiin jira. Dhaabbileen ammayyaa alaabaa takkaan deeman jiru suni alaabaa tokko garuu garaan isaanii garaagaraa beeku. Abaashaa wal beekna, gaarii wal beekna, walitti jira. Kanaaf hedduu laayidha tokkummaa isaa fakkeessanii boqsannoo illee akkasii miti. Nucaalaa cicciran du'aadhaan yookaan ajajja illee qaban, koozii qaban, koozii irratti qabsaanii warra gargaaran. Mana keenya du'a qaban, rorro'aan tuutu keessa jira, saanqa guddaa dura deemaa jira, isaan saanqa keessa jira, saawwan jira. Kanaaf uummanni Oromoo kaayyoon qaba, rakkoo qaba, kaayyoon qaba. Dhaabbileen amma isin bakka sabbacaan jirta kan akkas xiqqaadha. Anuma ilmaan haala takka wanti kana waloltee walitti mummuufatte gaafa abbaan dibamee manatti walitti dachaan gaafa haati haati dhugatanii galanitti malee hogganoota wal dhiisee wal garaa wal muree du'a majjeecha wal barbaadu miti Oromoo kanaafi kana ogaadanii ta'uu oolaa miti danbe qotta isaanii jarri kun hedduun isaanii warra galeessa wajjin qabsaa ture warra wajjin diina walirraa mudaa ture warra wajjin jaalala fi awwaale waan ta'eef walitti deebisuudhaaf nama rakkisuu miti. Akkuma nama dura gaafa dhufe siin jeetti mataa walitti qabuun yoo kan dhufu taate yeroodha. Namni gurguddaan keenya mata keenya waan tokko takka mataa nuti jabaannaa miila walitti qabeessee walitti deemnee jetti isin duubni uffata keenya tokkummaa uummata keenya akkuma kanaan miila isinee jirre jechuudha. Uummata kana tokkoome kana siyaasa humnaan itti dhufuu hin ta'u. Magaalaa foon biqiltuutti gombaraan dhaqu ta'e dubbii. Kanaaf wanni si yaachisu hin jiru waan hojjetaa jiru jira. Kaayidaa biyyatti hin jiru waan kan hojjeta jedhee dubbachuu miti. Eeguu hojjetama hojiidha waan argu keessan ta'a. Kan itti sun yaachisin biqiltuurraa waan deemaa jiru. Qabsoon galuutti abbaa sadii lafa kaayanii beekanii. Jadi satu tu kawan ni lagar ini kasong galte karai juga yo. Anak anak jalan dulu di kamar tadi malah kasong galte. Dia ada dokter masa itu kasong dulu abis mungal tu dia batau kan dulu musuh si kasong dulu tak kemau kan. Nubai kanan le dalam tu orang malah tak juga. Kasong dulu sudah itu apa lu nak tu. Kapso galtu itu ni, ya ada kapso sani, semua kapso sani, umat Oromo dia itu umat Oromo yang kerja kompon, abang mereka kerja hawat baru, abang mereka hawat itu kapso semua Oromo yang ada di sini. Alamat Oromo yang ada di tidak salah sani Isa, Guru yang Isa, Bapak yang Isa, Bibi yang Isa, Ampo yang Isa, ilmu Oromo wae, dalam mulut di alam Oromo tidak wae. Alaabaan ni kan namni dia alaabaan kimah sosan ilmu Oromoo dah hata inasiya kita ni mulai deh acuma kan berbete oda itu macam macam ide oh kalau tu macam mana orang itu kalau itu soal itu macam mana karena kasar Oromoo
tooftaa hordofameen galtee deemaa jirti amma booda immoo hin baatu. Amma booda abbaan fedhe dheessee deema malee hin baatu. Oromoo jijjiirama jirullee hubadhaa dhiyoo. Dur Oromoo yookaan jiru deeman dheessee biyyaa baatu bira kaa'uma. Yookiin immoo booda yookiin baay'ee dheessitee baatu. Ijoolleen baranaa hin baatu. Hawwisa sararri beekanii ijoolleen tusan. Caccabsanii daaraa fudhanii ukaasa poolisii Oromoo irraa baasa. Dhaqanii qaban cabsanii baasan. Mana hospitaala jirti ukaa achi fayyadu. Qaxxita poolisii Xaaliyaa dheessee jira barbaadan oolaan dheessee hidhamte ijoollee. Namni akkana jiroodhaan jiran biyyi. Jirgana fakkaata. Jirganee kana fakkaata. Harkee keessatti nama kan gandara deemanii hidhan. Uummanni hundi manguddoo asii daachaa qabattee haawwan bishaan qabatanii dargaggeessi dimaatii boora haadha morma hidhan. Numa seensan jedhu galee booddeedha. Booda bakkuma keessa qaban jedhu namni hundi itti seenee nurraa deebi'aa qabu eegalee qoleedhaa jira. Kanaaf wanti namni keenya hubachuu qabu saayikooloojii nama keenyaa mataan nama keenyaa jira. Uummanni Oromoo bilisoomee jira mataan isaa. Bilisummaa dadhabee jira. Bilisoomsee guyyaa nama mataan tokko bulchaa jira. Magaalaan akka callee amma leellisa. Irra caalaa nama rakkoo amma leellisa. Harargee bahaa mudurkaa ammas haadha kee gaariidha makkee toleedha uummanni gaaraa godhanii kana uummanni keenya gara inni mudee osoo mudee dhufee asitti abbaan ta'ee haqaalee ittiin taa'ee dhiisaati inni mudee isaan jiru jechuudha. Annama rokkoo dhala mucaa maddichaa biyyaa baasanii yoo beekan kan akka kana barsiisan gittiin baafne baasee ba'uu didee wanni baafne kana isaa qofamu yoo baaban olola akka hojii jiran taate osoo miidhagine biyyoollaan tasbaafne ammaa'uu qabneera kan duratti deemee osoo barbaadee kanaaf daballi Oromoon uleedheera godheera yaadee ishee qabsoo Oromoo inni wajjin baqattu godhu umee jira qabsoo Oromoo biyya galtee jirti jechuudha. Kan hawaasa gargaaru karaa namni jiru kan dhagahaa miti. Agartee wanti kun Oddoo hedduu illee dubbaayee caasaalee kan yaalaa kana jaallatu rakkoo mudatee fi saffisa qabsootiin wal qixa deemuu dandeenya. Rakkoon tokko mudataa jiru. Amma diinagdee baay'ee qabsoo laafaatte jennee jira. Amma walitti baay'ee saffisa ta'ee jira ta'uu hin jiru jechuudha. Kanaaf daddarbee caasaa seenummaa waan adda addaa ittiin boruudhaaf rakkisaa jira. Haa ta'u immoo akkuma isin jettanitti hamma danda'ametti nama garaa adda gargaaramu jira. Ijoollee waliin fiiguu danda'u ijoollee bakka hospitaala seentee hamma danda'ametti keessattuu akka jiranitti piraayimariin kan namoota illee taate gara riifaraaliin Adaamaa Naqamtee Amboo immoo Hawaasa Shaashmannee yeroo hoggaa dhufan Finfinnee hoggaa dhufan haala ittiin tajaajilamuu itti dalagamaa jiru jira. Ani wanti itti qabamu yoo sii kophee hidhatiin balaan jiru yoo akka alaananii tentee kophee harka hidhatti qabattee dhufu dhiigaan sun okkolaanis laftee uffatamaa dhaabattee kophee hidhatti uffatee jiru. Kanaaf qabsoo dhaabamee jaarraa akkanaa jaarree sandaarra jedhu dhiigaan dhufa kophee waraasilee seekkachaa deemna. Rakkoo waan jechuun dhiirti irratti hojjechuudhaaf yaaliin guddaa godhamutti jira. Wanni dhiyaame jira wanni dalagaa jiru jira akkasumas wanni boona ammatti garuu amma dandeessanii nama bakka adda addaa gargaara. Yoo moo hundummaa itti gargaaru barbaachisaa hundummaa haala ni jechuudha. Haala asii deemaa jiru kun agartee wanta hedduu ifatti sirnaalee haasawuu ni barbaachisaa ta'u garuu karaan rigaa itti gargaaraa jiru jira. Ka hawaasa nama irraa du'e ati jette rakkisa nama du'e nama irraa du'e irraa bara eegame galchuu hin dandeenyu haa taatu gargaarsa mallaqaatiiwwan wanti guddaa barbaachisa gargaarsaa jedhaati. Baatee amma beekaa kana lamman biyya taa'ee garuma gabaasa qofa miti dhimma adda addaatiin na bilbila. Bilbileetiin warra irraa bara eegame kana bilbilee jajjabee. Wanni ajaa'ibaa namoota tokko illee qabuu oolaa namoota tokko qabuu oolaa namni hundi namni dura hoggaa waa'ee masaanii intala isaanii taasisuu hundi immoo namni garaan gogee jira. Wanti isaan si dhaaban kana nagar gaarii ilmaa isaan tolfachuudhaan nagar gaarii hin jiru. Wanti isaan jedhan waan inni ture waan inni ture galmaan ga'a. Gargaarsi jara kanaan oolu
وأنا سألنا ولا يقول كلام مقول سلبي كم كم داي hani namila jiru badda namile san egula yani nadda gola majra hoji no jeta majra sanja majra hojen dute ro dole de ko mare beti wani tu mara kidani ti rajala hoji no jeta majra mata ke goli ke rutati mata wani ko wani mara suti matan namile wani no matan jala jala de mara diram bagai أنا إنجيل كده ويجي يوم كده يجي يقول إيه يجي توامر توامر كتير أنا كده كا أبصر يوم الكويت يلا ترى بيجا أبصر يلاقي يجرب كده ويانا كوموسي نتمنى سامبو ده ما تعرف كده أما بلا راسا يدورا ويانا كده وتبغى تجينا راسا شو كده سير كوينام جارا كده جارا روحي كده سان سير amma garu watu garo son tai dara wonna dulan ta musik madoro wa ga sine gretu galanti ka sawo ko wala yoro ko modi atau wati garo ka tu wani je ta musik wati sini ka tu ko bo kaisi ka ta musik mani ke ni kare ta ko wali ko ko wala ka wati ku ko e bele ni ku ko e ya ka dara samboda kunu amu do ba ka dara amu sini Dewi nak buat lagi ilmu moromo, gar muda mengkaitkan tiket, wajib mengkaitkan kaya di jelasan tu, si kumpulan le, bagai si musuh le, sabda tu lah, dia pun sekarang, ayu sekarang, kero milion sekarang, semua sabda tu lah, pun wajib ngaji, ya tu kan, lima sebulan pun hari baru. وأنا كذي بسمعه كذي رجال بتشرح ولا أصور من أكادوي أقول أنا ما أجو كذل أنا ما أجو وكيمو كذا كابو سودان كذا أنا ما أجو أما في بني كذي أما orang orang lain mana tuan bahasa itu mana kayak saya sih bahasa asing itu bahasa waduh yang kita itu apa sih orang orang dami bukan Jadi kalau benar orang mampu tu orang ya ada tadi orang kasut itu orang kasut video bisa masuk di dalam ni wanita jadi kan karena orang lanjut buat apa alaga orang itu bukan umat tak biasa ni kita mama tak orang memang kayak tidak karena warga amma boda apa yang kita lihat apa terus terjadi di gue orangnya lagi boda le orang hiose orang kita lagi wan dirai orang ojo jenen wali tibon naloda amma boda binta alaga impusa alaga ulantupa alaga himpunan orang tu pada kacura, kalau mereka darah tu bila tu umum. Karena boda apa nak orang kita jadi, hayat amalul lepas. Orang apa boda, ala gabi orang boleh ala kati matare, aikar dia macam itu dia bayar tu. Walau mana, wanita kesolalina, peniwan, nama kamu, kerana, bukti saja orang mana sesuatu. Bukti saja orang itu dari boleh. Madali pe, nano sakit, wari mumbar tu. Bekonsan ayo orang gini, bodoh mana? Kero orang itu, bukan juga orang itu. Kalau kaya, kawan apa? Baru pasal orang hulek mana? Hai ni gambar, macam gambar bayi gambar ratu hari ni gambar. Kalau ada bayi ada di kode, garasi kakak kena ni mana lagi? Elma orang buji ada betul dia. Tufi gambar mana orang kuda, nama wajah gambar ratu dia. Iman kaisa mana?
har confidence dulu. Iman dengan abdana. Iman abodi ini ibu buat tadi, ibu desain kaisa, dan saya mata beli soalnya ode itu hari asyiknya kalau dina ko garan darah hamil segaran sekarang kata Hanam, ini sudah setuju, kalau mama kaisa ti bakal dia kamu jaga dengan Tole gato Vietnam ko Johor Muhammad ya ada chीजें जिनके ना काफी केस kan yo akan mudah dari kalam mereka terus mal jenna sila jawab जिनके ना garu yo tiga batte जिनकी हम खबर और बेगरा काफी को aka gamatan gitu lah heduna waliba elura aka mudani elo kadisan untuk apa bahasa isan mau ke kana abure jilen Gala tuh ya, ini umat di Indonesia akan tahu ini. Ya kan kata, wah itu bisa seperti juga bapak ya ini saat ini kawan. Karena orang yang kawan akan jual, akan jual dunia kita itu. Kalau saat dunia demokrasi ini kita rugi apa sih? Walisan dua kawan saya, walisan dua lek, walisan itu menjadi dua kawan saya. Demokrasi akan dapat mati awal tekan, dunia maju. Kalau ingin gafi maju beratakan, waroni, mubarak, wali gade tuan kana, ikhtiar ali, kalau guru sih ada kata, karena wali ini, kafir ini musuh wali kerana dalam Malaysia ikhtiar kan. Kakak saya yang minum solusi, ini nunggu produksi, kaisan nunggu produksi. Karena baru Sasi gaba, lambe. Kara lubiyat dindeli. Ijolle sukunte wasinte. Lama sampai ini itu atas dia tu. Boleh tiba tasan ini. Nostalgia sendiri timbul. Isau wali timbul juga. Wali masih timbul orang yang ini bisa tahu. Yodan dia tiba. Gari sanu dua dewi sikap saya sendiri. Mal boleh sikap. Kalau pun, hari kasih saya. Rabbi hamuku umat saya ingat rasul deh. Ada ijazah saya balik. Alaba dan semua orang tak ada saya orang mangkat kerja wajar. Namun isi mangkat kerja, wadah sadi wali hidup. Isi mana pun anjay. Isi orang mana kaya orang bahasa alat. Kambil sopan sikit, ada sopan sikit lama. Isi ini lihat kapasi dijualin deh. Isi sah. Garanti kawan lewat kami. Doi pan lewat kami. Yo akan sikit dari yang gari. Afrofan kasih tidak akan menjalurnya jadi. Ajar sumpah untuk berboleh dan bisi. Abang murah ini aja kata elkan kamu elkan tak jualnya. Mata hari ini Ele pakai ini tadi, ubi bebu. Akak bakasan itu yang bisa ubi bukan kau. Luar marah juga luar saat ini ini sih. Ya ada bapa di luar balik. Yang juga bapa di kau. Ada kopan. Narat tiap. Budi saya narat tiap. Semua sih bapa. Narat budi. Gavi ke na haga wapsi no. Gavi lo